Shamar kafuuni daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Hojjettoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee qormaata madaallii fi amalaa fudhatan keessaa 43 ta'an qabxii darbinsaa argachuun dhaga'ame. Qormaata madaallii ga'umsaa fi amala hojjettoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee muddee 30 bara 2023 kennameen hojjettoota mootummaa qormaaticha fudhatan 15,151 keessaa kanneen 6,517 ta'an qabxii darbinsaa galmeessuu isaaniin bulchiinsi magaalichaa beekseera. Hoogganaan biiroo Public Service magaalaa Finfinnee Dr. Xaasoo Gabree miidiyaaf akka ibsa kennanitti hooggantoota qormaatichaa fudhatan 4,213 keessaa kanneen 1,422 ta'an qabxii darbinsaa argataniiru. Hojjettoota idilee 10,257 qormaaticha fudhachuu isaanii fi isaan keessaa immoo 5,095 darbuu isaanii kan eeran Dr. Xaasoon hojjettoonni 681 qormaaticha fudhatanis seera qormaatichaa cabsuu isaaniin qormaanni isaanii fudhatama kan dhabe ta'uu himaniiru. Biiroon Public Service fi misooma humna namaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi Kotobee wajjin ta'uun firii qormaata hojjettoota mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ifoomsaniiru. Bu'aa firii qormaataa ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kennaniin kaayyoon kenniinsaa qormaatichaa hojjetaa sirrii iddoo sirriitti ramaduu ta'uu ifoomsuun haaluma kanaan yeroo ammaa kana hojjettoonni magaalichaa lakkoofsaan hedduu ta'an qormaaticha fudhatanii qoramuu isaanii himameera. Finfinneetti hojjettoota walumaa galatti qormaaticha fudhatanii turan keessaa gaggeessummaa irratti hojjettoonni harkaa 34 ta'an qabxii darbinsaa argachuu fi hojjettoota ogummaa adda addaa irratti qormaata fudhatanii turan keessaa immoo hojjettoonni harkaa 50 ta'an qabxii darbinsaa argachuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Lammiileen miliyoona 4 ta'an Itoophiyaatti deeggarsa tattamaa akka barbaadan Komishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Itoophiyaa beeksise. Komishiniin Hooggansa Sodaa Balaa qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin dhiyeessii deeggarsa namoomaa Itoophiyaa ilaalchisee ibsa waloo baasaniiru. Ibsichaanis mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee tumsisootaa waliin ta'uun oomishtummaa qonnaa dagaagsuu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiru himeera. Haa ta'u malee hongee irra deddeebiin mudataa jiruun midhaan qaqqabuu ittisuuf deeggarsaa fi tumsa qaamolee deeggartoota akka gaafatus ibseera. Haaluma kanaan naannolee Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa, Affaar, Kibba Itoophiyaa fi Kibba Lixa Itoophiyaa hongeef saaxilamanitti lammiileen miliyoona 4 ta'an deeggarsa nyaataa tattamaa akka isaan barbaachisu ifoomeera. Hongee mudate hordofee hanqina nyaataa dabalatee dhibeewwan akka busaa, gifiraa fi koleeraa mudachuu fi beelladoota adda addaa irratti miidhaan qaqqabu ibseera. Hanqina qabeenyaa jirutti dabalataan naannawaaleen deeggarsi barbaachisu qaqqabsiisuuf rakkooleen nageenyaa mudatan hojiilee deeggarsa qaqqabsiisuu irratti dhiibbaa uumuus dhaabbileen kun lamaan eeraniiru. Naannawaa walakkeessaa baatii muddeetti deeggarsi dhaabbilee biiroo fi sagantaa nyaataa addunyaa eegalameen naannoo Amaaraa, Tigraay, Somaalee fi Affaaritti lammiileen miliyoona 6.5 deeggarsa akka argatan taasifamuun dhaga'ameera. Dhiyeessiin deeggarsa namoomaa kunis deeggarsa dursa barbaachisu hundaaf baatii amajjii cimee kan itti fufu ta'us ibseera. Biiroon kun qaamoleen tumsitootaas sochii kana tumsuuf xiyyeeffannaan akka kennan waamichi kan dhiyaate yoo ta'u deebii yeroon gaafatu deeggarsa maallaqaa fi namoomaa dhiyeessuun dhimma murteessaa ta'uunis barameera. Mootummaa fi dhaabbileen deeggartootaa deeggarsa namoomaa gama dhiyeessuun muuxannoo qabanii fi humna nama baratee qaban hojichaaf oolchuuf qophii akka ta'es himamee jira. Lammiileen biyya alaa seeraan ala Itoophiyaa jiraatan akka galmaan gaafataman. Lammiileen biyya alaa seeraan ala Itoophiyaa jiraatan har'arraa eegalee haga amajjii 30 bara 2016 akka galmaan tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itoophiyaa hubachiiseera. Daarektarri Komishinii Tajaajila Lammummaa fi Immigireeshinii Itoophiyaa Mastawal Gada galmeessa lammiilee biyya alaa eeyyama jireenyaa fi viizaa yeroon tajaajila irra darbee akkasuma galmee dhaabbataa otoo hin taasisin kanneen miindeffamanii hojjetan kan ilaallatu ta'us himaniiru. Galmeen kun waajjira olaanaa tajaajilichaatti kan gaggeeffamu yoo ta'u sanadoota barbaachisaa qabaachuun seera qabeessa taasisuu akka qaban eeraniiru. Tajaajilichi qorannoo gaggeesseen lammiileen biyya alaa 21,000tti dhiyaatan seeraan ala Itoophiyaa akka jiraatan akeekeera.
Eeyyamaa jireenyaa yeroo kan qaban lammiileen 18,000 ol, viizaa sobaa kan qaban lammiileen 1,500 ol akkasumas waraqaa eenyummaa dhalattoota Itoophiyaa kan qaban ammoo lammiileen 1,800 ol ta'uu qorannichaan adda baafamaniiru jechuun qondaalli kun himaniiru. Hubachiisni kunis kan ilaallatu godaantota ta'anii eeyyama jireenyaa kan hin qabne ta'uu osoo hin taane sanada sobaan kanneen socho'aniif ta'uun eerameera. Uummanni Itoophiyaa Somaaliilaand jiran miidhaan irra gahaa jiraachuun barame. Lammiileen Itoophiyaa Somaaliilaand jiraatan waliigalteen biyyoota lamaanii gidduutti mallatteeffamu hordofee miidhaan irra gahaa jiraachuu bakka bu'aan baqattoota gaanfa Afrikaa ibsan. Baqattoota gaanfa Afrikaa bahaa fi giddugala Afrikaatti bakka kan bu'an obbo Ibsaa Liishoo Habib gaafa oduun waliigaltee kun dhaga'amee uummanni haalaan bahee simannaa gochaa ture jedhan. Ta'us garuu guyyoota 3 booda uummanni jalqaba waliigalticha faarsaa ture mormuu itti ka'ee jechuun himan. Bakka bu'aan baqattootaa kun hiriira nagaa guyyoota 3 booda magaalaa Burootti jedhamtutti bahanii ganama deeggaraa ture. Guyyoota walakkaa booda immoo garee waliigaltee kan hin gammanne itti gallaan balaaleffachuutti ka'an jedhan. Hiriira kana booda bakka Oromoon baay'ee qubatu xiyyeeffatanii namoota keenya miidhaa qaamaa qabeenya isaanii saamuu ibiddaan mana isaanii gubuudhaaf yaaliin godhan jechuun himeera bakka bu'aan baqattoota kana. Guyyootatti aanutti ammoo magaalaa Boromaa keessatti namoota 60,000 lakkaamantu hiriira bahee mormii dhageessaa ture jedhan. Mormii kanaan manneen Oromoo irratti xiyyeeffachuun diiganii qabeenyas guuraa turaniiru jechuun namni kun himaniiru.